Ashama kam jirtu hordoftoota OBN Cyber Media irraa oduu guyyaa irraaf qindeeffannee isinitti himuu fi dursuudhaan ijoodhaan eegalla. Magaalaa Finfinneetti shakkamtoonni gocha shororkeessummaa irratti socho'aa turan qabamani. Ameerikaan hanqinni baajetaa $6 biliyoona 300 ol ishee mudachuutu himame. Waliigalteen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti mallattaa'ee nageenya waaraa mirkaneessuuf kan gargaaru ta'utu himame. Odeeffannoon godaantonni Eritiriyaa Itoophiyaatti rakkoo fi kaffaltii malleef saaxilamaa jiru jedhamee hafarfamuu dhugaarraa kan fagaate ta'utu himame. Aanaa Lumeetti namoonni ooyiruu isaanii misooma dhangaa guutuudhaan guutaa jiran milkaa'aa jirra jedhani. Guutuu isaa immoo akka taanutti isiniif dhiyeessinaa kan isinitti himuu Henook Baqqalaati. Magaalaa Finfinneetti shakkamtoonni gocha shororkeessummaaf socho'aa turan qabamani. Magaalichatti shakkamtoonni ergamaa shororkeessummaa garee finxaaleeyyii raawwachuuf socho'aa turan 4 to'annoo jala ooluu poolisiin federaalaa beeksiseera. Shakkamtoonni kunneen rasaasa kilaashii 120 boombii F1 jedhamu qabatanii wayita socho'an hordoffii cimaa miseensota poolisii federaalaa taasisaa turaniin qabamuu isaanii poolisiin federaalaa himeera. Shakkamtoonni arfan guyyaa irraa harkaa fi harkatti qabamanii qorannoon qulqullaa'aa jiraachuu gareen qorannoo ibsuusaa poolisii federaalaa irraa odeeffanne. Ameerikaa hanqinni baajetaa $6 biliyoona 300 ol ishee mudachuutu himame. Biyya guddoo addunyaa kanaa kan taate Ameerikaan hanqinni baajetaa $6 biliyoona 300 fi biliyoona 67 ishee mudachuutu himame. Biyyattiin baatii sadaasaa xumurameen hanqinni baajetaa ishee mudate olaanaa ta'uun kan himame yoo ta'u, ji'a wal fakkaataa waggaa darbe waliin yoo wal bira qabamu harka 17 caalmaa argisiiseera. Hanqina baajetaaf sababoonni baay'een yoo jiraateyyuu balaa lolaa fi abiddaa Kaalifoorniyaatti mudate sababoota olaanoodha jedhameera. Akkasumas kaffaltiin namoota sooroma ba'anii fi fayyaaf kaffalamu dabalamuun mootummaaf baajeta dabalaa sababoota dabalataa ta'uunis himameera. Hanqinni baajetaa kun wayita vaayirasiin koronaa mudateen booda seenaa keessatti olaanaa ta'e kan galmaa'e ta'uu Reuters irraa odeeffanne. Waliigalteen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti mallattaa'e gaanfa Afrikaatti nageenyaa fi misooma waaraa mirkaneessuuf kan gargaaru ta'uu dhaabbileen idila addunyaa ibsaa jiru. Fedhii hulaa galaanaa Itoophiyaan qabduu fi waliigalicha ilaalchisuun Wandimmaageny Asaffaa waan xiinxalee simbiraan ga'a. Itoophiyaan Afrikaa keessaa baay'ina uummataatiin lammaffaadha. Gama biraatiin immoo biyyoota Afrikaa ulaa galaanaa hin qabne keessaa ishee jalqabaati. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu baattus diinagdeen ishee garuu haalaan guddataa jiraachuu mootummaa Itoophiyaa dabalatee dhaabbileen addunyaa ragaa bahaa jiru. Biyyi kun carraa ulaa galaanaa osoo argatte diinagdeen ishee kanaa ol guddachuu akka danda'u ogeeyyiiwwan diinagdee ni gorsu. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan baay'ina uummataatiinis ta'e diinagdeedhaan guddataa waan jirtuuf ulaan galaanaa ishee barbaachise jechuun waltajjiiwwan garaagaraa irratti dubbachuun isaanii kan yaadatamudha. Haasaan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed taasisan uummattoota biyyattii dabalatee biyyoota guddina Itoophiyaa hawwaniif oduu gammachiisaa ta'us warreen faallaa Itoophiyaa dhaabataniif immoo oduu gaarii hin turre. Itoophiyaan ollaa fi dugdaan lafaa ka'u akkuma jedhan ulaa galaanaa argachuuf Somaalilaand waliin waliigaltee mallatteessuun ishee immoo warreen guddina Itoophiyaa hin feene nagaa dhorkuu bira darbee warreen waraana kajeelchisuu miidiyaaleen garaagaraa afarsaa bahaniiru. Itoophiyaan garuu dibbee waraanaa qaamoleen kunneen rukutaniif osoo gurra hin kennin Soomaaliyaa waliin waraana keessa akka hin galle fedhiis akka hin qabne garuu immoo adeemsa kennanii fudhachuun ulaa galaanaa argachuu akka barbaadu waltajjiiwwan idil addunyaa garaagaraa irratti ibsiteetti. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis kanuma ragaa ba'u. የባህር ወደብ ያስፈልገናል ስንል ከአሰብ ጋር ሊዋጉ ነው ከኤርትራ ጋር ሊዋጉ ነው የሚል በጣም ሰፊ ዘመቻ ነበር። Hulaan galaanaa nu barbaachisu yoo jennu Eertiraa waliin waraanatti galuuf jechuun duula nurratti bananii turani. Somaalilaand waliinis yoomuu waliigaltee mallatteessinu akkuma kana dibbee waraanaa rukutaa bahani. Dhimma hulaa galaanaas ajendaa guddaa gochuun dubbataa turani. Dhugaan jiru garuu uummanni Somaaliyaa ollaa keenya qofa osoo hin taane obboleessa keenya ta'uu isaati. Waggoota kurnan darban loltoonni Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'amani nageenya uummata Somaaliyaaf wareegama lubbuu kaffalaniiru. Itoophiyaa caala biyyi Somaaliyaaf wareegama kaffaleen jiru. Itoophiyaan uummataa fi mootummaa Somaaliyaa waliin wal waraanuuf fedhii tokkollee hin qabdu. Kaayyoon keenya hulaa galaanaa argachuudha. Gaafiin hulaa galaanaa gaaffii haqaa fi dhugaa ta'us hawaasa addunyaatti agarsiisneerra. Nutis waraana hin barbaannu, kaayyoo waraanaas hin qabnu. እና በእኛና ሶማሊያ መካከል
ችግር ይፈጠራል ብዬ ባላስብም በህዝቦች መካከል ጥላቻ እንዳይፈጠር ቁርሾ እንዳይፈጠር በተረጋጋና በሰከነ መንገድ መምራት ይጠይቃል። ኢትዮጵያን ነገኝ ኡመተ ሶማሊያ ረት ኤጀኖ አከሲ ቀባቱስ ቃሞሌን ጉዲነ ኢትዮጵያ ሂንፌነ ብዮተ ለማን ጊዱ ሴኑን ድቤ ወራና ሩኩታ ዋን ቱረኒፍ አዴምሰ ዲፕሎማሲ ብዮተ ለማን ረት ቂባ ሰልጳ ሂንታኔ ኡሙ ኦጌይ ወንደምቻ ረጋበው ወዲገልተን ኢትዮጵያ ፊ ሶማሊያ ጊዱት ቲበነ ተርክዬ አንካራቲ መለታኤ ፌዲ ውላ ገላና ኢትዮጵያን ቀብዱፍ ዳንዲ ሚልኪ ከንሳቅ ቆፎሶ ሂንታኔ warreen biyyoota lamaan gidduu seenuun dibbee waraanaa rukutaa turan kan qaanesse ta'uu hayyoonni dubbataa miidiyaaleenis gabaasaa jiru. Waliigaltee biyyoota lamaan gidduutti mallattaa'e hordofuunis pireezidaanti Taayyaa Asqasillaasee dabalatee hooggantootni olaanoon Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasummaa fi kallattiiwwan garaagaraatiin gammachuutti dhaga'ame ibsataa jiru. Dhaabbileen miidiyaa gurguddoon addunyaas waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumame ho'inaan gabaasaa jiru. Aljaziiraa, BBC, Reuters, TRT World, CGTN, Bloomberg warreen waliigalticha gabaasan keessaa muraasa. Ameerikaa fi Ankaaraa dabalatee biyyoonni gurguddoo addunyaa kanaas waliigalticha dinqisiifataa jiru. Biyyoota lamaan walitti fiduu keessatti qooda pireezidaantiin Tarkiyyee Rasiib Xaayib Erdogaan bahatanis galateeffataa jiru. Waliigalteen ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedii fi pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed mallatteessan biyyoota lamaanii fi gaanfa Afrikaatti boqonnaa haaraa kan bannu ta'uu dhaabbilee fi hawaasni addunyaa ragaa bahaa jiru. Komishinarri Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqi Mahamat Gamtaan Awurooppaa Qaataar Yuunaayitid Kiingdam Ameerikaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Emireetota Araba gamtoomanii Jarman warreen waliigalticha deeggaran keessaa muraasa. Waliigaltichi gaanfa Afrikaatti nageenyaa fi misooma waaraa mirkaneessuu keessatti gumaacha olaanaa qaba jechuunis dinqisiifataa jiru. Odeeffannoon godaantonni Eertiraa Itoophiyaatti rakkoo fi kaffaltii hin malleef saaxilamanii jiru jedhamee afarfamaa jiru dhugaarraa kan fagaate ta'uu tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa beeksise. Tajaajilichi lammiilee biyya alaa Itoophiyaatti seera cabsan ilaalchisee guyyaa har'aa ibsa kenneera. Masfiin Baqqalaa guutuu isaa isinitti hima. Tajaajilichi ibsa kenneen odeeffannoon lammiileen Eertiraa Itoophiyaa keessatti miidhaan irra gahaa jiru jedhamee hafarfamu soba ta'uu eereera. Gama biroon lammiileen Eertiraa baay'een karaa seeraan alaa fi seeraan gara Itoophiyaa seenuun yeroo eeyyamameen ol turuun karaa seeraan ala socho'aa akka jiranis ibseera. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa tajaajila nageenyummaa fi qulqullinni isaa eeggame dhaqqabamaa diriirsuun investimentii alaa fi yaa'insa turizimii biyya keenyaa dabaluun imala jijjiiramaa fi misooma eegalame saffisiisuun sosochii biyyaalessaatti eegalame tajaajilichi geessaa baachuuf kan dandeessisu adeemsa riifoormii fi dhaabbataa itti fufiinsa qabu ijaaruu irratti argama. Itoophiyaan qabeenyaawwan uumamaa fi turizimii akkasumas investimentii irraa akka fayyadamtu carraaqqii jiruun giddugala turizimii taasisuuf tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa kaffaltii viizaa turistii viizaa koonfiraansii duraan ture irraa harka 23 gadi akka hir'atu taasisuu isaa dambii lakkoofsa tajaajilichaa 550 muraa 2016 irraa hubachuun ni danda'amaa jedheera. Mootummaan biyyoota ollaa waliin hariiroo obbolummaa gaarii qabuu fi hariiroo uummattoota biyyoota ollaa cimsuuf ejjennoo qabu naannawa daangaatti sochii bilisaa namoota eeyyamuu irra darbee viizaa seensaa osoo hin gaafatiin viizaa malee seenanii chaappaa guyyaan guyyoota 90f akka turan eeyyamuun isaa ni beekama. Keessumaa lammiileen Eertiraa irraa gara Finfinnee dhufan chaappaa guyyaan guyyoota 90f viizaa malee seenanii akka turan taasifamuun walitti dhufeenyaa fi obbolummaa uummattoota lameenii cimsuuf ejjennoo mootummaan qabu hubachuun ni danda'ama. Dabalataan godaantonni lammiilee Eertiraa lakkoofsaan baay'ee ta'an Itoophiyaa keessa jiraatu. Kun osoo kanaan jiru miidiyaaleen tokko tokko odeeffannoo sobaa itti gaafatamummaa fi madaala isaa hin eegneen dhaabbatichi akka lammiilee kanneen miidhaa jirutti wayitaa farsan ni mul'ata. Lammiileen biyya alaa baay'een daangaa cabsanii seenuun yeroo isaaniif eeyyamameen ol biyya keessa wayita turan kan mul'atu yoo ta'u, lammiileen biyya alaa lakkoofsaan salphaa hin taane ammoo eeyyama jireenyaa fi hojii osoo hin qabaatin damee hojii isaaniif hin eeyyamne irratti bobba'uu irraa eegalee daddabarsa albuudaa, maallaqaa, baala sammuu hadoochu, daddabarsa namaa, kontirobaandii, sanadoota sobaa qopheessuun hojiilee faayidaa fi nageenya biyyaalessaa miidhan irratti bobba'uun yakkoota daangaa ce'an wayita raawwatan mirkanaa'eera. Keessumaa lammiileen Eertiraa karaa seeraan ala gara Itoophiyaa seenan yeroo isaaniif eeyyamameen ala turuun karaa seeraan ala socho'aa akka jiran ni beekama. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa qaamolee kanneen gara karaa seeratti galchuu fi galmeessuuf waamichi irra deddeebiin taasisuun isaa kan beekamu yoo ta'uyyuu namoonni galmaanii karaa seeraatti galan xiqqoo ta'uu beekseera. Waan ta'eef lammiileen biyya alaa hojiilee faayidaa fi nageenya biyyaalessaa miidhan irratti bobba'anii argaman kunneen eeyyama jireenyaa fi hojii osoo hin qabaatin ragaa eenyummaa sobaa qabaachuun karaa seeraan ala suuqii xiqqoo hanga hojii gurguddaa irratti bobba'aniiru.
lammiileen Eertiraa baay'een fira waan qaban fakkaachuun gaafachuuf Dubaay, Eertiraa, Yuugaandaa irraa deddeebi'uun meeshaalee daldalaa galchuunii fi baasuun hojiilee kontirobaandii fi kanneen biroo wayita raawwatan irra gahameera. Kanaafuu lammiin biyya alaa kamiyyuu seera biyyattii cabsee yoo argame akka itti gaafatamu ni beekama. Waan ta'eef lammiileen Eertiraa akkuma lammiilee biyyoota ollaa yeroo isaaniif eeyyame chaappaa guyyaan guyyoota 90 turanii deemuuf namni kamiyyuu kaffaltii viizaa kan isaan hin gaafanne ta'uu tajaajilichi beekseera. Faayidaa fi nageenya biyyaalessaa eeguun sosochii karaa seeraan lammiilee biyya alaa mirkaneessuuf hojii hojjetamu irratti qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatuu fi qindeessitoonni gahee isaanii baachuu akka qaban tajaajilichi waamicha dhiyeesseera. Aanaa Lumeetti namoonni ooyiruu isaanii misooma dhangaa guutuun guutan milkaa'aa jirra jedhani. Akka namoonni kunneen jedhanitti waan misoomsan kanaan nyaata madaalawaa irraa argachuurra darbuun gabaaf dhiyeessuun dinagdee isaanii cimsachaa jiru. Aanaa Lamtarrafaa gara naannichaatti imaluun waan qindeesse qaba. Sirni nyaata madaalawaan dabaalamee lammii fayyummaan isaa eegame uumuun dhaloota naamusa gaariin qarame horachuun akka danda'amu imaammata hojiirra ooledha. Mootummaanis badhaadhina maatii qabatamaan dhugoomsuuf hojiilee garaagaraa hojjechaa jira. Maatiin bu'uura biyyaati. Mootummaanis kana hubachuun badhaadhina maatii mirkaneessuuf inisheetivoota garaagaraa labsee hojiitti erga galee waggoota lakkoofsisee jira. Hojiin eegalamees qabatamaan mul'ataa jiraachuu dhugaa nama kamiyyuu jala hin dhokannedha. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Lumee magaala biyyoottis karoorri addaa yookaan inisheetivoonni garaagaraa fayyadamummaa uummata mirkaneessan hojjetamaa jiru. Obbo Tufaalamuu jiraata magaala biyyooti. Isaaniif badhaadhinni maatii waan galeef fakkaata. Lafa qaban irratti kuduraaf muduraa misoomsaa jiru. Hojiin kuni itee warra jedhamtu jiruyyuu warra inni ijoodhaan fayyadamu isaan dhufaniiti abukaadoo kana dhaabuu qabdanii nuun jedhan. Innaa abukaadoo kana maal nu godhanu abukaadoon beeknu nu abukaadoo dabuubii maal kana achitti oduu isaa dhageenya malee baay'ee nyaannetillee baay'ee nyaatarrattillee hin beeknu iyyuu. Amma maarree garuu giddiin qabinaa jedhu waggaatti yeroo 2 oomishtu. Abukaadoon kun filatamaadha biyya Israa'eliitii dhufee kanaaf dhaabadhaa nuun jedhan. Haa ta'u ka jedhee anamma yeroo duraa muka 78 dhaabeeyyuu bara 2010 jechaadha. Achumaan isa laalee ormatti fufu waggaadhaan immoo ormatti fufu qaba amma hektaara 2 wayii isa kana hunda guute jechaadha. Keessumaa oomisha abukaadoo bal'inaan misoomsaa jiru. Kun ammoo lafa duraan midhaan gosa garaagaraa oomishaa turan caalaa oomishni kuduraaf muduraa bu'aa olaanaa isaaniif argamsiisaa jiraachuu himani. Wayita ammas oomisha abukaadoo hiriyoota isaanii waliin ta'uun biyyoota garaagaraatti erguun galii guddaa argachuun cinaatti biyyaaf sharafaalaa argamsiisaa jiraachuus dubbatani. Yeroo 3 Awurooppaatti ergineerra. Yeroo tokko immoo Swiidinitti ergine hundaa ol kan jedhamuun gurmuufnee qabna waan ta'eef karasiin karaa warra daldalaatitti ergina. Isaan tunurraa bita baay'ee jaalatamaadha. Kompoostiidhaan waan hojjennuuf baay'ee jaalatanii jiru. Nutu oomishaa xinneecheetu hojjete malee gabaa amma karaa fuulduraa rakkoo qabna jennee duraallee gabaa rakkoo qabna jennee baay'ee xinnoo miidhamneerra yeroo duraa. Amma garuu rakkoo gabaadhaan qabnu jedhee yaada karaa fuulduraa. Maaliif warri biyya keessattis bareera warri biyya alaatis nu bareera. Obbo Taayyee Waaqoo ammoo magaaluma kanatti horsiisa loon aannanii irratti hirmaataa jiru. Wayita amma loon aannanii 18 qaban irraa guyyaa guyyaan oomisha aannanii gabaaf dhiyeessaa jiru. Ganama guyyaatti leetira 550 nan dhiyeessa. Galgala karaa 110 nan dhiyeessa. Walumaa galatti leetira 260 nan dhiyeessa. Magaalichatti inisheetivoonni misooma garaagaraa jiruuf jireenya hawaasa fooyyessuu danda'an hojiirra oolu kan himan hojii gaggeessaa magaala biyyoo obbo Nugusee Shifarraati. Inisheetiviin abukaadoo akka magaalaa keenyatti qabatamaan kan ijaan mul'atu kana inisheetiviiwwan paappaayee abukaadoo kanneen akka muuzii kan akka horsiisa horii aannanii lukkuu fi booyyeen bal'inaan kan keessatti yeroo ammaa hojjetamaa jiru jechuudha akka magaalaa keenyatti. Keessattuu badhaadhina maatiitiin jechuudha kun kan sirriitti hojjetamaa jiru. Yoo xiqqaate lukkuuwwan naannoo 22 ol ta'an badhaadhina maatiitiin kan hojjetamaa jiran jechuudha. Abukaadonis akkasuma naannoo hektaara 18 kan jiru kan badhaadhina maatiitiin hojjetamaa jiru. Inisheetiviiwwan garaagaraa arguu dandeenya jechuudha akka magaalaa keenyatti.
Kanaaf qotee bulaan keenya kan jiraatan magaalaa keenya immoo sirriitti kan itti fayyadamaa jiru keessattuu paappaayyee ekspoort akka godhaa jirantu jiru jechuudha. Hanga ammaa kan hordofaa turtan oduu guyyaa irraa OBN Cyber Media irraa isiniif qindeessine turre waan waliin turtaniif galatooma bakka nagaa tura.